Akkam jirtu kabajamtoota daawwattootaa fi hordoftoota Oromiyaa Firiidam Miidiyaa dambalii gunguba uummataa nageenya keenya kabajaa bakkuma jirtanitti sinaa ga'u jedha. Fulbaana 29 oduu guyyaa har'aatiif qindeeffannee kan isin biraan geenyu taati jalqaba irratti hangafoota oduu. Raayyaan ittisa biyyaa gaaffiin asab sirrii akka hin taanetti afaan faajjii uumuun baandummaadha jedhee irreessi tokkummaa jaalalaaf obbolummaa akka jabeessu ibsame. Tiraamp Neetaaniyaahu Waayit Haawusitti waamuun waraana Gaazaa dhaabuu irratti mari'achuu fi Keniyaan himannaa Keniyaan lola Sudaan keessaa harka qabdi jedhu haaltee OFM dambalii gunguma uummataa irraa oduu isinitti himuun kan isin waliin turu Angadaa Walaabuutii amma oduu bal'inaan. Raayyaan ittisa biyyaa gaaffiin asab sirrii akka hin taanetti afaan faajjii uumuun baandummaadha jedhee ministeerri raayyaa ittisa Itoophiyaa fuula feesbuukii isaa gubbaatti ibsa baaseen gaaffii buufata doonii asabii fi galaana diimaa irratti ka'aa jiru sirrii akka hin taanetti afaan faajjuun baandummaadha jedheera. Dabalataatiif Xuubaa Bunee. Ministeerri raayyaa ittisaa Itoophiyaa fuula feesbuukii isaa gubbaatti ibsa baaseen gaaffii buufata doonii asabii fi galaana diimaa irratti ka'aa jiru sirrii akka hin taanetti afaan faajjuun baandummaadha jedhe. Ministeerichi ibsa guyyaa ayyaana masqalaa jechuunis fulbaana 27 bara 2025 baaseen Itoophiyaa fedhaa fi jaalala keenyaan duunuuf bareechinee beeyna mata duree jedhu baaseera. Ibsa kana keessatti dhimmi galaana diimaa fi asab waggoota kurnan sadi darbaniif Itoophiyaa kennaa ta'ee kabaja akka biyya guddootti qabdu xiqqeesseera. Faayidaa tarsiimawaa ji'oopolootiksiin argamsiisus dhabsiiseera jedha. Itti dabaluunis gaafiin galaana diimaa sadarkaa idil addunyaatti gaafatamuun loltoota Itoophiyaatti miira gammachuu uumeera jedha. Dhimma kanaan walqabatee aarsaa kamuu kaffaluuf qophaa'inni jiraachuus ibseera. Mirkanaa'uu faayidaa biyyaalessaa Itoophiyaaf aarsaa kamuu kaffaluuf sakandii tokkoof kan qalbiin hirre ta'uu mirkaneessa jedha. Raayyaan ittisa biyyaa Itoophiyaa. Itoophiyaan irra deddeebiin galaana diimaa irraa handaara argachuun ishee akkan oolle ibsaa jirti. Ministeerri muummee Abiyyi Ahmad hidha haaromsaa wayita eebbisan Itoophiyaan hulaa ittiin baatee galtu ni tolfatti jedhaniiru. Waggaa 30 dura galaanni diimaa harka Itoophiyaa ture jechuun dogongorri ulaa galaanaa dhabsiise boru ni sirreeffama jechuunis dubbataniiru. Haasaan aangawoota Itoophiyaa Asmaraa dheekkamsiiseera. Mootummaan Eertiraa irra deddeebiin dubbii Finfinneerraa dhagahamu ibsa baasuun balaaleffata. Raayyaan ittisa biyyaa Itoophiyaa hidhi haaromsaa eebbifamuu tuquun gaafiin galaana diimaa sababa hin milkoofneef hin jiru jennee cimsinee amanna jechuun ejjannoo isaa ibseera. Bu'uura kanaan gaafii galaana diimaa ija kamiinuu sirrii miti jedhanii afaan faajjuuf yaaluun baandummaan alatti sababa amansiisaa tokkollee hin qabu. Itoophiyaan torban darbe keessa hooggantoota waraanaa 66 ta'aniif guddina gulantaa kenniteetti. Sagantaa kana ilaalchisee tajaajila oduu Itoophiyaaf ibsa kan kennan dubbi himaan ministeera ittisa Itoophiyaa Jeneraal Geetannat mirga qaama bishaanii fayyadamuu fi gaafii hulaa galaanaa waliin wal qabatee dhalatu kamiifuu qophaa'uu qabda jedhaniiru. Ministeerri muummee Abiyyi Ahmad Itoophiyaan hidhamtuu teessuma lafaa taatee hin haftu jechuun dubbataniiru. Biyya yookiin qaama kamuu osoo maqaa hin dhayin obboloonni keenya ariifatanii mariidhaaf ofaa qopheessan jedhaniiru. Mootummaan Itoophiyaa karaa nagaa ulaa galaanaa argachuuf dhiibbaa akka gootu yoo ibsitu gama waraanaan qophaa'inni godhamaa jira jechuun namoonni siyaasa naannichaa xiinxalan garuu waraanni dhalachuu akka danda'u yaaddoo qaban ibsu. Irreessi tokkummaa jaalalaa fi obbolummaa akka jabeessu ibsame. Ayyaana irreessaa kabajamuuf jiru sababeeffachuun agarsiifni daldalaa fi baazaarii magaalaa Finfinneetti gaggeeffamaa jira. Guutuu isaa akka taantu isiniif dhiyeessina. Ayyaana irreessaa kabajamuuf jiru sababeeffachuun agarsiifni daldalaa fi baazaarii magaalaa Finfinneetti gaggeeffamaa jira. Sirna kanarratti ergaa kan dabarsan hoggantuun biiroo aadaa fi aartii magaalaa Finfinnee Hiruut Kaasa'uun Finfinnee jiddugala aadaa uummattoota Itoophiyaa ta'uu isiitiin aadaan sabootaa fi sablammoota biyyattii kan keessatti kabajamuu fi dagaagu ta'uusaa ibsaniiru. Ayyaanni irreessaa duudhaa uummata Oromoo ganamaa dhaloota irraa dhalootatti darbaa dhufee fi ammatti Itoophiyaanota jidduutti tokkummaa jaalalaa fi obbolummaan akka jabaatu godhuu keessatti gahee olaanaa kan bahataa jiru ta'uu himanii. Kanarra darbees ayyaanichi Finfinneef hawwata turizimii guddaa fi addunyaatti maqaa Finfinnee fi biyya keenyaas kan beeksisu ta'uu dubbatanii. Hoggantuun biiroo aadaa fi turizimii naannoo Oromiyaa Aadde Jamiilaa Simbiruu irreessi waltajjii Oromoo fi sabaa fi sablammoonni biyyattii itti wal arganii fi tokkummaa isaanii itti cimsatan ta'uu kaasaniiru. Oromoon hora Finfinnee fi Harsadeetti wal gahuun waaqa kan galateeffatu qofa osoo hin taane dinagdee jiddu galeessa biyyattii kan dadammasu akka ta'e eeranii.
Baazarii fi agarsiifni daldalaa har'a irraa eegalee hanga xumura ayyaana irreessaatti gaggeeffamu kun dhaabbilee oomisha isaanii beeksifachuu barbaadaniif carraa gaarii ta'uu fi jiraattonni magaalattis gatii madaalawaa oomisha barbaadan akka argataniif kan gargaaru ta'uu ifoomsaniiru. Sadarkaa pirezidaantii itti aanaatti qindeessaan kilaastara hawaasummaa naannoo Oromiyaa obbo Saadaat Nashaa irreessi mallattoo nageenyaa fi araaraa ta'e seenessa waloo fi haaromsaa fiduu keessatti gahee guddaa akka bahatuuf jijjiiramaan asitti hojiin guddaan hojjetamaa turuu ibsaniiru. Irreessi taatee guyyaa tokkoon akka bira hin darbamnee fi bu'aa hedduu biyyaa fi Finfinneefis akka buusuuf yaadame baazaarii fi agarsiifni daldalaa kun qophaa'uu himanii hawaasni magaalaa Finfinnee fi Shaggaris gara jiddugala baazaarichaatti dhufuun akka bitatan ergaa dabarsaniiru. Kantiibaa itti aanaa fi hoogganaan biiroo misooma industirii magaalaa Finfinnee obbo Jaantiraa Abbaay yeroo Finfinneen jijjiirama addaa fi abdii namatti horu qabatamaan mul'isaa jirtuu fi hidha haaromsaa itti eebbifametti kabajamuun ayyaana irreessaa baranaa adda isa taasisa jedhaniiru. Tiraamp Netaniyaahu Waayit Haawusitti waamuun waraana Gaazaa dhaabuu irratti mari'achuu fi erga Doonaald Tiraamp aangootti dhufanii as Netaniyaahun marroo afuraffaaf har'a gara Waayit Haawus deemuuf jedha. Guutuu isaatiif xuuba bunee. Erga Tiraamp aangootti dhufanii Netaniyaahuun marroo afuraffaa har'a gara Waayit Haawus deemuuf jedha. Dhiibbaan idil addunyaa kan itti jabaate Netaniyaahuun walitti dhufeenya US keessumaa bulchiinsa Tiraamp waliin qabu akka carraatti fayyadamuuf gara US imala. Gama biraan ammoo Gaazatti dhukaasni akka dhaabatuuf Tiraamp dhiibbaa gochuuf akka jirutu himama. Kanaafis Tiraamp yaada dhukaasa dhaabuu dhiyeessanii jiru. Netaniyaahuun jimaata darbe yaa'ii dhaabbata biyyoota gamtoomaniitti yeroo haasaa taasisu gaggeessitoonni biyyaa fi dippiloomaatonni galma walgahii dhiisanii bahuun alatti simannaan ho'aanis bulchiinsa Tiraamp irraa hin taasifamneef daawwannaa sa'aalanaa kanaan garuu Tiraamp simannaa ho'aa akka taasisuufitu eeggama. Tiraamp biyyoonni lixaa hedduu beekamtii biyyummaa Filisxeemiif kennuu akka shororkeessitoota badhaasuutti ibsus Gaazatti waliigalteen dhukaasa dhaabuu akka taasifamuuf Netanyaahuu waliin akka waliigaluu dilbata fulbaana 28 dubbachuusaa Reuters gabaaseera. Netaniyaahuunis waliigaltee gochuu waan barbaaduuf deebii gaarii argataa jirra. Hunduu waliigaltee gochuu barbaada jedhe turtii Reuters waliin taasiseen biyyoonni akka Masrii, Kwaataar, Yuunaayitid Arab Emireetii fi Saawud Arabiyaa fa'aas deeggarsa gochaa akka jiran ibsuun tattaaffii isaaniifis isaan galateeffateera. Odeessa biraatiin isteetiin Oreegon boombii loltuu irratti bulchiinsa Tiraamp irratti himata bane. Pirezidaanti Tiraamp eegdonni biyyaalessaa Naashinaal Gaardii ji'oota lamaaf Poortilaanditti akka duulu ajajuu booda Oreegon bulchiinsa Tiraamp irratti himata bane. Ajaja Tiraamp dabarsanii loltoonni Naashinaal Gaard 200 ta'an gara magaalaa Poortilaand ni duulu. Sababni ammoo mormii gaggeeffamu yookiin gaggeeffamuu malurraa qabeenya mootummaa federaalaa eeguudha. Kaayyoon kun ifa kan ta'e dhaamsa ministeera ittisaa biyyattii Piit Heekset dhaaman keessatti Tiraamp yaada sanbata darbe kennaniin seera giddugaloota baqattoota waliin wal qabatee baasan irratti mormii gaggeeffamu to'achuuf barbaachisaa taanaan humna guutuu fayyadamaa jedhan. Isteetiin Oreegon ajaja Tiraamp kan loltoota federaalaa bobbaasu kanaan seera qabeessa kan hin taaneettiin jechuun himannaa bane. Himannaa kana kan banan abbaa alangaa Oreegon Daan Raayifiild yoo ta'an adeemsichaan dubbii barbaachaa fi akka feete jedhan mufii hawaasaa kaasuun nageenya uummataa goola jedhan. Bulchaan Oreegon Tiinaa Kooteek ammoo Poortilaand keessa rakkoon nageenya biyyaalessaa ta'e hin jiru. Hawaasni keenya nagaa fi tasgabbii kan qabudha jedhan sanbata darbe. Tiraamp duula baqattoota seeraan alaa irratti eegalan cimsaa deemuu isaanirraa kan ka'e mormiin bakka adda addaatti dhalachuu danda'a yaaddoon jedhu jira. Keeniyaan lola Sudaan keessa harka qabdi jedhu haalte. Pirezidaantiin Keeniyaa Wiiliyaam Ruutoo himannaa Keeniyaan lola Sudaan keessatti gaggeeffamaa jiru keessa harka qabdi jedhu haaluun Keeniyaan qaamota lolaniif waltajjii marii qofa akka dhiyeessitu himaniiru. Dabalataa akka taanusiniif dhiyeessina. Pirezidaantiin Keeniyaa Wiiliyaam Ruutoo himannaa Keeniyaan lola Sudaan keessatti gaggeeffamaa jiru keessa harka qabdi jedhu haaluun Keeniyaan qaamota lolaniif waltajjii marii qofa akka dhiyeessitu himanii. Afgaaffii Faransiitii taasiseef irratti Keeniyaan qaama tokko deeggarti kan jedhamu ololaa fi oduu hin qulqulloofnedha jedhaniiru. Sababni Keeniyaan himatamaa jirtu waan waltajjii qaamota dhimmi ilaallatuuf qopheessinee fi kanaan ala wanti biraa hin jiru kallattii kamiinuu gargaarsa tokkoyyuu hin goone jedhan Pirezidaanti Ruutoon.
Ejjennoon Keeniyaa dhaabbataa ta'uu kan agarsiisan Ruutoon kanaanis Jeneraalonni wal morkan lamaan hoogganaan humnoota waraana Suudaan Abdul Fattah al-Buraanii fi Koomaandar Rapid Support Forces Mohammad Hamdan Dagalo cinaacha tokkorraa citan jechuun gocha gara jabeenya kanaaf walqixa akka itti gaafataman kaasaniiru. Odeessa ibaatiin Iraan basaasaa beekamaa Israa'el du'aan adabe jettee Iraan basaasota Israa'el biyyasii jiran keessaa isa murteessaadha jette du'aan adabuu beeksifte. Barruun sirna haqaa Iraan gabaasuun beekamu Miizaan jedhamu akka gabaasetti namichi tika Israa'el Mosaad waliin hojjetaa turee fi Israa'eliif basaasaa murteessaadha jedhame Bahamaan Chooppii Aslidooti itti murame. Basaasota Israa'el Iraan keessa jiran keessaa nama hedduu murteessaadha jedhe barruun kun. Israa'el wajjin barootaaf wal dhabdee keessa kan jirtu Iraan namoota Israa'eliif basaasu jettee hedduu du'aan adabaa turte. Namni amma du'aan adabame jedhamu kunis tika Israa'el kan ta'e Mosaadiif hojjechuun odeeffannoo mootummaa fi dhaabbilee Iraan Israa'eliif kennuuf ture jedhameera. Kaayyoon Mosaad Bahamaan waliin ta'uun odeeffannoo deetaa beezii mootummaa fi dhaabbilee Iraan cabsuuf ture. Gama ibaatiin ammoo meeshaaleen elektirooniksii basaasaaf galchuuf qorataa ture jedha gabaasni barruu Iraan kun. Himatamaan waliyyannoo gaafatus manni murtii kufaa gochuun murtee du'aa itti murteesseera. Kabajamtoota daawwattoota keenya tamsaasni keenya akka namoota hedduu bira ga'uuf peejii keenya follow share gochuun akkasuma YouTube chaanaalii keenya subscribe godhuu hin dagatinaa. Oduun guyyaa kanaaf qabanne kanneen turanii waan nu daawwattaniif galatooma.